finneerraa gungumina finneerraa. Isa babqal. Fitneerraa. Kuni humna walooti. Tokko tokkitti deebitu. Maarree tokko tokkittiidha ammas tokko tokkittiidha. Godina Lubbaa Booranaa illee kilaasteraa ganda Hagaloo har'i hagayya tokko bara 2017 egaa jiini hagayyaa ni eeggatama. Isa fayyifatama ji'a roobaa ji'a gannaa isa itti bokkaan gara malee roobuu bishaan itti guutuu bishaan darbaa kan jedhu jira. Guyyaa kanatti uummanni Oromoo yaadannoo adda addaa qaba. Moggaasa adda addaa hin moggaasa qacarraa ta'ee har'a kunoo kilaastera dhaabbii biqilaa Baalashaayee kan barkallee argamna. Egaa ayyama dhiisi kaa'ee maal ati ayyama maali yaada? Ishi rakkoon qabu. Ata ish. Kanaaf ish. Kanaaf akkuma viidiyoo irratti argamu kana urjii lixa Oromiyaa kan taate gandi Agaloo kunoo akka kanaan shaayii dhaabaa jirti. Dinagdee Oromoo utubuu warraaqsa dinagdee Oromoo jalqabneef furmaanni waarawaan tokko biqilaa shaayii lafa qabsiisuudha. Kanaaf egaa akkuma jechaa turre kan karoorsine hin hojjenna. Kan eegalle ni xumurra. Waaqayyo nu gargaara. Iddoo nagaa oolaa.